Hayyee galatoomaa jecha yeroo ala turetti odeeffannoo garagaraa waa'ee risaalaa dhagaa ture. Yeroo baay'ee wanti jedhamu miseensonni risaalaa Humanity Center keessa turan yeroo barumsaan ol guddataa dhufanitti carraa gara biyya alaa deemuu kana irra hedduun isaanii gara biyya alaa biyya Turkiis ta'ee akkasuma Awurooppaa kana keessa deemanii jiru. Iccitii wanta kana duuba jiru maali? Iccitiin waan kana keessa jiru tokko du'aa arasitti namni gaafa dhufee masjida kana yookiin tajaajila masjida kanaati kennu qarshii wayii kaffalamee osoo hin ta'in hunduu waan wayii niyyateeti yookiin kun barumsaan na cimsiif niyyatee waan wayiitiif dhufu kun ka biizinasa keessa jiru biizinasa kana akka rabbi si laaffisuuf waan baay'eedha. Arasitti nuti yeroo ramadaanaas ta'ee yeroo kamillee ta'ee walgeennee akka obboleeyyan tokkootti du'aa kadhanna martuu niyyaa keetiin yeroo hedduu sheekonni akkas jedhanii du'aa nu godha yeroo afeerutti hunduu mataa niyyaa keetiin rabbi si waan hawwite san galmasiif haa geessu jedhama. Carraadha kun yookiin maaltu beeka hojii inni as keessa hojjete san rabbi irraa jaalatee hawwiin isaa yoo san ta'e achi gahuu danda'a. Akkasuma kan kallattii biraatiin biyya bahuu dhabus sadarkaa guddaarra jiru baay'eedha waan ta'eef iccitii waan kana rabbumaaf jechuuf qabanii diinii kaddamuudha jedhee yoo gabaabse irra filatamaadha. Hayyee asumaan kanarratti miseensota Risaalaa Humanity Center keessa jiraniifis ta'ee akkasuma hordoftoota karaa chaanaala Risaalaa Humanity Centeriin hordofaa jiraniif waa'ee barnootaatiin wal qabattee maal dhaamtaaf? Waa'ee barnootaatiin wal qabatee wanti ani dhaamuu barbaadu ufumarraayyuu jalqabee nuti akka ummata keenyaatitti barumsaan xiqqoo duubatti hafnee jirra waan ta'eef kallattiin keenya guddaan barnoota osoo ta'e bakka silaa itti deemnee itti xiqqaannu san ufii keenyaa teennee osoo hojjennee nama yoo xiqqaate arachi baratteetini waajjira keessa osoo galte bakka sheekonni yookiin ammootu namni amaamaa qabu yookiin namni koofiyaa qabu yookaan ammootu areeda qortee yoo deemti itti si xiqqeessu san bakka san buusteetini bakka san uf buustee akka ati nama sanachitti nuu kabajju barbaada islaamummaan. Arshiin tokko osoo waajjira wayii seene yookiin kabajan argatu yookiin ammootu hojiin sun hajaan inni deemeef sun hin dhumatuuf har'a ammootu osoo nuti cimnee barannee bakka san bakka hambi jirtu san yoo buune ammootu yoo xiqqaate waan san deebisuu hin dandeenya bifa gaarii ta'een nama keenya keessummeessinee galmaan gahuu hin dandeenya. Akkasuma ammootu biyyi waan baay'ee nurraa barbaaddi. Wanti isin nurraa barbaaddu keessaa tokko barnoota waan ta'eef xiyyeeffannaan keenya barnoota irratti cimnee abdii murachuu osoo hin ta'in barnoota irratti cimnee bakka guddaa geennee biyya keenya haa tajaajillu islaamummaa ittiin haa kaddamnu jechuu barbaada. Hayyee galatoomii jecha ammas waa'ee risaalaa kana keessaa osoo hin bahin yeroo ammaa kana sagantaan Risaalaa Humanity Center qophaa'ee jiru akkuma itti fufeetti jira akkuma kana dura jammaretti amma Risaalaa Humanity Center sadarkaa kamirra jira maalirra jira? Sadarkaan Risaalaan Humanity Center itti jiru bara 2006 bara 2007 naannoo san dhaabate bara 2015 keessa jirra. Akkuma reef jedhe san leenjiin barnoonni bal'istee yaaduu fi wantoonni garagaraa hundinuu adaduma barri guddataa deemu namni illee duuka guddataa deemu. Gaafa baay'een miseensi baay'een gaafa jamaa kanatti dhufu sadarkaan inni barumsaan irra jirullee gadaanaadha. Akkasumas bal'isee yaaduu fi kallattiilee baay'eedhaan wanti inni sadarkaan inni irra jiru gadaanaadha. Haa ta'u garuu har'a leenjisee bakka gurguddaa gahuun tokko jijjiirama sanii akkasumas sagantaan leenjiidhaan keessatti raawwatamu kun duraan ufumaa walii himaniitumaan bahutu jira. Zamana sooshaal miidiyaa irratti bahaniitiin wal barsiisuu leenjii garagaraa walii kennuun hin jirre garuu ammatti ammootu hin jira. Abdiin borii kan nuti asiin dura abdii boriiti jennee uumneetiin akkasii leenjisaa turre sadarkaa ammaa kanatti sagantaa garagaraa qopheesseetiin sagantaa namni jarri qopheessan namni biraa qopheessuu hin dandeenye sadarkaa sanirra jira jecha guddina barnootaatiin ta'e guddina ufiitiin ta'e akkasumatti jira rabbi kanaa olillee cimseetiin bakka kaayyoo isaa
ganama kaayyeeffate sani rabbiin haa ga'u jecha sadarkaa guddaa irra gahaa jira. Kanaa olillee neenaa jennee hojii goona. Ammas gaafiin kiyya akkana jedha. Tole amma Hamzaan akka jamaa Risaalaatti jamaa Risaalaa keessatti maalirra jira akkasuma immoo gara fuulduraatti jamaa Risaalaatiif maal hojjechuu barbaada? Akkuma jalqaba irratti jedhe san gumaachati jamaadhaaf gootu ashaaraa bu'uura waan wayii keetti hawaasa kanaaf akka bu'aa argamsiisu gochuu qabda. Ammatti garuu sadarkaan nuti irra jirru sadarkaa leenjiitii akkasumas itti aanaa amiiraa ta'eeti kana nama hojjetaa jiru. Karooruma inni baasii irra deemeetiniin hawaasa tajaajilu akkasumas leenjii garaagaraa wal barsiisuudha jechuudha. Akkasuma mootuu fuulduratti mootuu kaayyoon jamaa'ichallee akkasumas kan irratti hojjechuu barbaadullee akkuma reef jedhe san ashaaraa yookaan ammoo waan namni hawaasni kan kee irraa fayyadamu gochuudha. Sanniin keessaa tokko mana barnootaa maqaa jamaa'icaatiin dhaabu wantoota akka kiliinikaa waan hawaasa kana bu'aa argamsiisuuf akkasumas abdii boriitiif wanta jarri nurraa fuudhanii kara fuulduraatti ceessan gochuudha. San ta'uuf ammoo miseensi amma jiruu fi miseensi ammatti distaansiidhaan jamaa kana hordofaa jiru hundu kaayyoo kanarratti xiyyeeffachuudha. Yoo waliin xiyyeeffanne adda wanni hojjetu hin jiru. Haa ta'u garuu akka jamaa'ichaatti yookaan akka dhaabbataatti yoo ati waliin taatee yaada tokko qabaattee kaayyoo tokko yoo qabaatte wanni kun galma gaha jedhee waa yaaduuf kaayyoon kiyya guddaan isa inshaallah yoo nu hundi kennaayyuu bakka guddaa geennee gaafa walitti deebinutti wanta haarawaan kan walitti deebinu ta'a yoo rabbi jedhe. Inshaallah rabbiin kaayyoo kee hundaas haa guutu siin jira. Inni biraa immoo odeeffannoo waa'ee keetii hin dhagahin akka magaalaatti shabaaba magaalaa Roobee irratti wanta Hamzaan hojjetaa jiru wayiitu jira jedhan. Inni sun maali? Akkuma gaafii jalqabaatti wal qabatte irratti jamaan sadarkaa kamirra jiruuf tokko kun deebii ta'uu hin danda'a jechuu barbaadeeti. Gaafa jamaa naannoo jiru irratti dhufnillee akkuma nam tokkotti naannoo kan masjida Hamzaa irra jirutti dhufne achirratti miseensa taanee jiniin miseensa irraa kara koree irraa kara amiiraa maltuu akkas ta'e. Har'a garuu sadarkaa magaalaa keessa seenne koree boordii tahee hojjetaa jira. Hojiidhaan hedduutu fuula keenya dura jira. Ramadaanaanis wal qabatee wantoota baay'eetu jira waan ta'eef yoo rabbi jedhe hojii haarawaan bifa haarawaan kan ummatatti baanu taha nurraan fagaatinaa wal bira jirraa jechuu barbaade. Ayyee inshaallah nullee asumaan daawwattoota keenya irraan fagaatinaa shabaabni magaalaa Roobee keessatti argamtan hundi keessanuu wajjin tahaa waan gaarii hojjedhaa amantii kanaaf waan tokko hojjedhaa lafa kaadhaa deemaa isiniin jedha. Sagantaan keenya gara golawuutti deemaa jirra waan ta'eef yeroo ammaa kana dhaabbanni Risaalaa Humaanitii Seentar sadarkaa kanarra gahee arguu keetiif maaltu sitti dhaga'ama? Sadarkaa kanarra gahuudhaaf gammachuu guddatu natti dhaga'ama. Maaliif sadarkaa kaleetiif sadarkaa haaraa gaafa wal madaatu jijjiirama guddaa waan jiruuf gaafa eegalu nama muraasaan eegalee nama shan waan hin caalle achirraa ka'ee dabalee hanga damee horatu gahutti akkuma reef jedhe san ijoolleen keessa leenjitee baate waan bareedaa gaafa hojjettu gammachuu guddatu sitti dhaga'ama. Ufii keetii illee gaafa jijjiirama ofirratti argitu gammachuu guddatti dhaga'ama. Sadarkaan nuti itti haa ta'u garuu sadarkaan nuti jamaa kenna yookiin ammootu ufii kennallee itti neenu asii miti ganaa nuu hafa waan ta'eef bakka yaadni san akka rabbi nu geessu rabbi irraa abdii guddaa qaba. Kana nullee waliin taanee akka jamaa kana fuulduratti bakka yaadni san akka geessinu ammootu cimnee hojjechuu qabna waan ta'eef waliin cimnee haa hojjennu hin dhaamsisu. Gaafiin keenya itti aanu mudannoo jireenya haga jiraattee hagan har'a geette kana mudannoo hin daganne tan si mudate jira mee irraan qoodi sin jedha. Ilmi namaa erga dhalatee guddatee hanga umriin isaa bakka jiru san gahutti homa dabarsaa deema. Mudannoon akka mudannootitti yaadadhu. Mudannoo jamaamaa wal qabatu. Jamaadhaan dhiira booda na fakkaate daawwii baane
daawwii baane kana keessatti naannoo gobbaa kana deemnee bishaan laga tokkona jedhama fakkaate san deemnee miseensa iddoodhaan yoo san ijoollee gurguddoo jira waan ta'eef ijoolleen daakii beektullee nu keessa jirti. Deemnee bishaan warri daakii beeku seeni an daakii hin danda'u. Bishaan hin sodaadhaa bada ilaalee nama daaku laaluu qofatu dasna'edha waan ta'eef badee taa'eetiin nanaa laalaa jiru martuu bishaan kana seeni daakee kan hin dandeenyellee onnee horatee keessa bu'ee sakandii muraasa booda oluma baha. Haa wanti kun laafaadha jedheetumaan seenuu murteessee seenuu murteessee ijoolleen daawwitu hin jirti waan ta'eef yeroo sanitti mujaahidii ukaashaa ijoolleen dandeettu baay'ee jira ijoolleen sirrimatti dandeettu si qabnaa seenii naan jette bishaan seenee hin beeku san dura ayyeena qabdanii ayyee hin seenneedhanii ana amma hiriyaa kiyya mubaarakiin innis nu wajjin ture yeroo sanitti qophooynee hin seeneen kaseene akkana jiraawannaan isaa gubbaadhaan seenuu dandeettaa jaluma seentee gubbaa itti kalooytee illee seenuu dandeetta. Annu waa ka awwalaa ijoollee akkasii daayitu waan argeef gubbamarraa itti gadhiise. Gubbamarraa utaalee hin seene. Akkuma jedhan jali na qaban harka jaraarra jira bishaan gubbaa jireedha. An garuu dunuunfadhee jira waan ta'eef waan bishaan jala jiru seena. Bishaan jala jira siyaa dunuunfadhee bishaan fuulatti na faca'ee jira waan ta'eef bishaan gubbaa taa'eedha. Naqaba harka wal qabe. Hangaree ga'een namni bishaan fudhate yoo jala ture harka yoo wal qabe nyaatamuu isaa waan beekeef akka isa baasaniif yaalii godhaa mire. An inni naqabee jira natti kolfanan. Si maaliif kolfanii waan hin qabne annadaa bishaan gubbaa jira. Bishaanuma gubbaa taa'ee naqabaa jedhaa ture. Yoo aare an isa qabee gadi hin deemaa jira. Ol na fuudhee ija banadhu naan jedhe yoo an ija banadhu eddaa bishaan gubbaa jiraan jala hin tane. Baay'ee na ajaa'ibsiise. Achumaan hiriyyaan kiyyallee mubaarakiin jedhamu kunis hin seene bishaan keessa kaseen inni jala ture baay'ee dhuge. Ofii ta'e caalaa isatu na ajaa'ibsiise. Baay'ee dhuge waan ta'eef uf gatee jira bakka harkisanii baasanii akka meeshaa harkisan kana harkisanii baasan. An dura waan seenee jiruuf dura ba'e wayitaachii bahu inni illee taarika biraa keessa waan jiruuf bishaan waa'ee mudannoo jamaa keessatti yoo kan deebi'u bishaan mudannoo akkanaa kana narraa qabachuu barbaadeeti. Tanuma irratti yoo gabaabse gahaadha jedhee yaada. Galatoma. Dhuma irratti sagantaa keenya goolabuudhaan dura wanti ati dhaammatu yookiin ammoo wanti na hafe jettu yoo jiraate carraa siif kennee sagantaa kana kan goolamu ta'a. Wanti an dhaammatu yoo jiraate anis shabaaba wanti nu walirratti hojjennuuf illee shabaabuma umrii shabaabaa kanatu yeroo ho'ituudha. Akkuma jalqaba irratti jedhe tokko barnoota lammaffaa namoota diinii kana hojjechuudha. Yeroon hin taa'u waan ta'eef sadarkaa ati umrii kana itti hawwitee hin hojjedha jettutu dhufa waan ta'eef yeroo kanatti fayyadamneetiin diinii kenna. Waan homa dandeenye jecha waan ittiin rabbiin bakka yaadni san nu geessu hin beeknu waan ta'eef hunduu bakka jirutti akka shabaabaatitti masjida keenya eeguu isa qulqulleessuu waltaaneetiin akka magaalaatti waan jamaa yookaan ammootu waan magaalaatiin nama qaatti godhu akka shabaaba muslimaa tokkotti hojjechuun nurraa eegama. Shabaabban yookaan ammoo dargaggoonni uf beekaniitiin khidmaa diinii kanarratti haa jabaatu. Namni diiniidhaaf hojjechuun beeku kabajaa guddaadha. Sababa saniif kabaja san argachuudhaaf ammoo diinii kana jala buunee haa hojjennu isaaf haa xaarru. Namni biraa namni nu dalagu hin jiru yoo ati hin dalagin waan guddaa miti. Sahaabonni, taabi'oonni, saalihtoonni namoonni warroonni isin dura darban kanaa ol dhiin itti bu'eetii lafeen itti cabdeetii itti tumameetii sadarkaa baay'ee keessa taree amma nu ga'e waan ta'eef sadarkaa isaanii sana mootu sadarkaa isaan qabanii ittiin nu gahan sana mootu asitti bishaan obaasu osoo hin tahin
nullee hanguma dandeenyu hanguma yeroo nurra fide kanaan hanga lubbuun teenya duniyaa irra jirtuun ufiillee hordofaa wallee kakaasnee islaamummaa tana haa cimsannuu jechuun dhaamsa kiyya shabaaba hundaa fi hayyee guddaa bal'atanis jira. Egaa kabajamtoota daawwattoota chaanala Arsaalaa Humaan Jiyyenta sagantaan guyyaa har'aa qabadhee isinii dhiyaate kana fakkaata. Sagantaalee gama chaanala Arsaalaa Humaan Jiyyentariin daddarbu hundayyuu sabiskiraayib godhaatii irraa fayyadamaa isiniin jedha. Galatooma.